mana ma kana laali bara wanti waa'ee boonaatii mi irratti deemuu danda'u qabda wanti waan arrabaatii mi irratti deemuu danda'u qabda boona irratti deemtee agarsiisu qabda isii waa'ee boonaa irraa hoo jirti akkanuma afaan dhaabee taa'ee afaan keessa eega sa'aati boona irra ga'e sii wajji boonu sa'aati ni sesseeqatti sii wajji seequ ilaahi wanni wal qabachuu danda'u qaba aartiidhaa bara wanni kun filaaworii afran tara guutaa dafaadha likki qaxaannaa ammai meeshee tiboo fi meemma ammo halanni akka ammaa kun jiddu dhufe ani walitti aarala akka ammaa kana siiree jettee osoo hin goone akkana halanni jiddu dhufe siirumatti filaaworii afur dafa sadii galchitan takka namu firii sadii dhuma isin duratti amma dhufa filaaworiin keessan eega wanti hundi galafatte. Akkam godhan. Hayyee gallu amma. Sirbi miira keessa si galcha. Haa ta'u rakkoon qabu. Ana galee malee ati hin galle. Ana akkuma miira keessa galettiin ifumaa keessaa baasa rakkoon qabu. Laakiin ati hojii tee boonsi. Hojii tee keessatti ammoo haalanni karee buusan hin dhufin. Eenyu keessa godha yaa keessuma. Anoo takka keessa godhuu dhiiseen dura ta'a. Hayyee yalla. Miira keessa hin galee isaa milika biraa sii hin galee. Ashoo. Isuma ta'a. Isa gaaf naqaxaate sii jedha suniira humna sadarkaa oli ammatti. Faaruun qarxamidha. Duuda keessa deemee wanti akkasitti naaf si butuchaa lafe. Si'aatammoo. Rakkoon qabu. Waan si yeroo si duraa hawwu inni saanjii. Isuma ji. Isuma si jedha. Guyyaa kanaa jeessa jetta guyyaa kana miidhagdee uffata aadaatiin teessee kanatti aadaa warra baaliyyootiin itti agarsiiftu kana achi gahaa guyyaan kan guyyaa ati itti agarsiiftu. Ashoo ashilaa gurbaa Oromoo boona bashilaa haykoora isaa hayboona isaa. Infuudhu jettee odeessite hamattuun garaan bobeessite haykoora isaa hayboona isaa tagabaan as deemu suneen nuhoo hamzaa harargee ta'uun beeynuhoo hamziyyee taanaan inni ammaa dhufa wallaahi billaahi itti naa tufa yaa hamzaa kiyyaa waa si jaaladha shaamisii barruu itti dhaamadha. Tamsin berun azararima. Angkafni, kenapa tak kena mama desi je nak sorry. Kenapa tak kena anjut sih benda. Namun tak ada kian mama. Hangga makan hangga buatan air kamar ribut. Hangga makan apa sama buatan air kamar. Wih kan ada rukun setiara. Mana kan kamu apa dulu? Ara si rumah teh wili lah kawan akan amtas di berjira. Allah terserbi awali. Allah akbar Allah. Wow Hamzah hargeti julen as jalayate. Wanti jechi khe wajhi Allah. Felisa so video so warabe mali kas nagota ayye julen ti yamana ergiti. Amma antana kaya. Ha? Shuftemi. Najuf siftee mooti hanqaalee khayri. Wallahi una ato raabde ijoolleen kennaan hin beekan. Ijoolleen tooppiidhaa miti atis. Kan hin dhiyootana akkana mana bira ciisuu ciisisiin jee tokko achi na dhufe kun akka waan anu eegaan as taa'u jiru dhiyootana Usmaan as taa'ee buna dhuguuti. Kasi bira ciisu kun eenyu viidiyoo masiin jettuun arge kumaan akka silkii ol dabree. Facebook irratti illee argaa. Dhageessa ammaan tana. Faaruu biraas yaa jedhu ashoo ashila osoo jarri niyyattee waraabi. Ashoo ashila akkasii jennaa warri geegayoo gaalasii kennaa. Geegayoon suni naatira shumiin harargee dhaabee baandira.
dubartiin hambaa maasi faarsitii teetuu asittiin yuugadaayisitii. انت راكم Yaa faaruu هيا bareedu. بوا مثلا ما خاصتا يتجول الأدلة إنها فاروق خيسا كان متى خيسا نمنيته ها حبيبتي دستو أنا أهلا دوا وسهلا. Mana همسا kee عشتي جويسي guddaa ببربي dhaqa si qabulloo. Mana kee هاي guddaa mana kee guddaa kifkifii dhabee hiriiree dhuguu hiriyaa dhabe hiriyaan dhabnee na biraa yaatee tamana taftee shukuroo taatee intala warraa imaree rahoo warqiidhaan mormaa shakaree rahoo. Intala warraa samakkaan eenyu ashitti baalee taatulleen beeynu ashitti taanaan akkamii dhoqqee loon jalaa harti ashkariin dhibbaan jala nuu galti. Si dhufa. يا سيريس يا اتفقي سيفين قبيزة تان تابادا كنا قلتي هوري غورتو تان تاسي تسريتي أدى تجيتو أدى هندا سيفين قبيزة راتنيا ميلا سرالي تو تنيا تسيفين No, akkamitti خيسة ديمتي ركوتي ما تجرت خيسة ديمتي ركوتي ما تجرت no aksantichi akkamitti siigal siigalee onna jechuu barbaada. جي ها قال ريا أشتي تاون ولتو أشتي لين لفاقاتي واتك قولون بربادو كان وجار في خدمتي تاو ايش Wallahi ijoollee no aksantichi siigalee yeroo ani nu batta'eeyyaan. Intala warraa بدو bareedaa warqiidhaan mormaa shakareera hoo jedhee achi intala warraa kan maqaan immoo asitti baalee taatullee beeynu. Ashittiin akkamitti loon jalaa dhoqqee harki astariin dhibbaan jala mudatti kasiin jedhe. Aksantii Oromoo irratti bagaan bareedu. Ati. Anamma faaruun hedduu هاي akkamitti بابا laata? نادي أنا أما أتي أنا فارس جرت مالي أكركوتي ما جرت ناقة لقى ما ستي بقصنتي أشتين أوكي وريجل هنارتو أشتين سرادanya hedduu qabaachuu qabdi haasawaa namaa keessa daftee waa fudhatta Oh my God. ashittiin amma bakka tanatti yoo tarii hojii qabaatte gaafa bakka hojiitti dhufte mana seentee nyaata naa dhi'ee isaa jechuuma bara kuma hamsaatti jechuudha yaadni isii bareedaadha sarraatanyaan mana jijjiira waan ta'eef nyaata nuu baasaa buna nuu dhiyeessaa baqa jaartiin hamsaa silaa seerri siisanu baay'ee sarraatanyaan taan achii waan biraa gootii rakkoo jirtu qofa himadhaa jaan hamsaa sarraatanyaa isaatiin baay'ee kanuma haalli jireenyaati. Ani dubartiin sittee oomte si amantee sarraatanyaa si bira galchitisa. Baay'ee ani sarraatanyaa tana gisa bira dhufna malee sarraatanyaa naaf manni xiyyaatee isa chaanu ani yeroo baay'ees biratti hin argamu hojiidha biiziidha yaani hojii tanarra waan hin biizii ta'uuf sarraatanyaa tana gizee takka takka ati imma fa'aatii atuu gizee takka takka bakka hojiittiin siyaama achi dhuftee mana bakka hojii sanis ziyaaraa gootee waan tokko tokko ajaas baanee waan tokko tokko akkasi galuun ni jira laakiin garuu sarraatanyaa siifii mana godhaa ati bakka jaartii nama kabajaa qabuuti baay'ee jireenya kee geelonni kee yookaan hiriyaaleen tantee shamarran ta'an gizee ilaaltee gizee mana kee dhufte baay'ee jiruun isiitu akka ibsa jettee akkana mana kee kana lallaatte. Sigalaa jira sa? Hamza faaruu itti fufi je'ini faaruun hin geenye ijoolleen hundi kana jetti waan kana. Ijoolleen mana kiyyaatuun ijoollee sammuu qabdu baay'ee yeroo baay'ee kanumatti ilaalaa komantii isaanii hin argaa namni afaan alba'u hin jiru. Baqa ijoollee qilaatii bareedaa qabdu na yaalaa dhufa waan si ajaa'ibu. No, si bichaan bila ke aanullee ijoollee na heeratu ijoollee bareeda. Ani ijoollee ta'eetiif hin beekan ijoollee ta'e argaa hin jiru komantii isaanii teessee ijoollee mana kiyyaa baaxaam hin dinqisiifadha atillee kee adda dinqisiifachuu dandeessa laakiin ijoollee mana kiyyaa wallaahi billaahi ijoollee reaaktii bareedaa qabdu ijoollee komantiin isaanii komantiin tun beeku waan biraatiin asuma yaadeen namni harkaan katabanii beekame
komantii wanni jaan kuni yaada as keessa dhufeetu nama kana akkatti komattu maal jechuun akka qabdu waan akkasiiti dura namni asumaa yaada yoollee yaada babbareedaa qabdu as jala jira. Amma ati waan kanarratti gaa waa'ee jireenya keetii fuula dura sitti ibsine moggaa takka haasa'u maati waanuma ati jetterraa fuula dura keessatti ibsine jirumte haa bareeddu siin jenna. Ani gadhaati kiyyan daganne qoon. Maa barfaaruun akkas faarsitunu laan ana akka ariifaatti nama faarsa gisee hunda Osman deemu haasoo kiyya keessaa osoo haasoo biraa haasoo jiruutiin waa'ee kee takka keessa darbee deema osoo haasoo biraa haasoo jiru waa'ee kee takka keessa darbee deema faaruun as faarsu jiru kuni adabbii sanuun dabarsilaarraa dhiisee gurbaan kun asuma keessatti waan bareedu kanaan jechaa jira yaani namni namarraa laafachuu illee waan jiraate waan fuula dura sitti himamuu qaburraa yaani amma ani ati reefu naaf wallisuu turte anaaf wallisuu turte bara waan sanirraa fuudheetiin waan akka ati feetu babal'inaan lafa sii kaaye kuni adabbiirraa tokkuma bara. Maal jette Joorjii ati baalee miti dhiyoo tana baaliyyoo oolaa burtee dhuftee miti aadaa baaleetti warri gaafataa jirtan jechuu keeti maa baale. Qixaati kiyyadde walfadha kabajama uummata aadaan ta'e. Ani ijoollee xiyya kooppilinkiin keessan irratti akka deemaan jiru. Na uffata kabajaa qabu kana uffadhee ammoo taphaaf ijoolleen viidiyoo waraabina jechuu filan dandeenye yoo waan wayii ka jedhu taate jechuu wayii afaan namni beeku rakkoodha hedduu takka uffata kabajaa qaba. Kala ta'ee ofirraa baasee dhufnee noormaalii geemii taphanne qixaatii waan irra jiruuf qixaatii qaxxaa ifan qixaatii qaxxaa'uu nan uffata kana yoo barnu haadha siinkeetii baruffanni kun baay'ee nagaadha waan tokko jechuun na ulfaata. Sila ta'eef. Baay'ee atiin tun bakka intala dhalaa takka ta'a. Ijoollummaadhaan akka nama guddaa yaaddu irraa takka. Baay'ee. Baay'ee maa guddistaa. Laa jechuun waan takka maal jette Joorji komantii ta'e wallaahi. Wallahi siin jedha osoo ani jiru maal jette Joorji. Kootu deebi. Oh my god. Bakkatii wallahi booda ani wallahi ani hedduu takka sodaadha uffata aadaa kana bakka hin taane yoo viidiyoo waraabani maal jedhee isin nan hubattan saniif. Namni wayii argatee qoyaame. Bakka Asitti wayii hamitti. bareedduu too jirtaa? Jira galata rabbii akkamanti. Jirra kunoo raddaati ofirraa eegaa makiinaa keessa teenna. Raddaati eegaa har'a ofirraa. Adda mallaqa hin qabu. Eessa jirta? Eessa jirta? Baabura keessa jira. Bareeda. Akkam ree? Fayyaa bareedduu koo asitti. Bari wanni isin galchuu dhabeef chaarjiin kiyyan dalagu. Na galchi jettee dadhabdee deemte. Nama cufa galchuu didee. Chaarjiin kiyya na baasa. Rammee faarrattuu narra cite argite. Osoo rammee fi wanni hin jiran. Lafa dhiyoo tanaa sanii? Walla amma unoo fudhadhee gale chaarjii biraa haaraa fudhadhee gale Hamza. Abba. Hamza kana nama kofalchiisa walla Hamza. Hamzaan kun ajaa'ibaati. Hee Roosii. Hamza jirta. Zena jirta bareeddu teenya. Joorji sifannisi an jiru tanarraa sifannisaan Joorji haasoo kana lammata barreessite. Akkamitti jirta nagaa? Hin sodaatin haasa himaa sodaatee dhokatta.
لا يجوني نما كان كبجة بيتا سالفتيني نمني